Wanti yaadi naaf hin milkaa'u galma naaf hin ga'u hani uumama waaqayyoo miti moo maa hinni jenne gaaffii kan of gaafannu baay'ee keenya jira. Ashii maqabbaa kan ilmaa kana fuudha qulqulluu sada waaqa tokkoomee maqabbaa kan ilmaa kana fuudha qulqulluu sada waaqa tokkoomee maqabbaa kan ilmaa kana fuudha qulqulluu sada waaqa tokkotti ni amannaame. Nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii Lalee YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo jiran isiniin jedha har'ammoo fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e viidiyoodhaan dhufeen jira. Dheengadda waa'ee mata duree abdii na kutachiisa jireenya koo keessatti wanta jedhu keessatti wanta xiqqoo dubbadheen ture jechuudha hammuma ifanaaf taate har'ammoo wanta naddaan kute wanta jiruu fi ishee wajjin ni ilaalle itti xumurra waaqayyo hunduma keenya wajjiniin haa ta'u bakka isin jirtan hundumatti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jedheera hordoftoota koo ani nagaa kootii galata waaqayyo jiran isiniin jedha abbaa nagaa keenyaas haa ta'e waaqayyoodhaaf galanna ta'u jecha. Dheengadda mata duree kana qabadhee kutaa tokkoffaasaa wanta tokko dubbadheen ture jechuudha. Akkuma isin argitanii har'ammoo akka kutaa lammaffaatti wantoota hir'ina jalaa hafan waan tokko wajjiniin dubbanna jechuudha. Ittaansuudhaan iddoo sanatti adda kuteerraan isinii ka'a. Yeroo mara namni kan abdii irratti kutatu wanti inni yaade yeroo galma ga'uufii dadhabu. Wanti inni yaade tokko yeroo galma ga'uufii dadhabu. Akkasuma immoo wanta qabuu irratti waaqayyootti gammaduu yeroo dadhabu abdii kutachuu keessa gala. Akkasuma karaa baay'eedhaan qorumsi garaagaraa laphee namaarra bulee karaa obboleessa obboleetti karuma wanta barbaade yeroo isa qoru gara abdii kutannaatti deemaa jechuudha. Asitti aansuudhaanii wanta tokko immoo beekuu qabna. Amma ammaatti baay'een keenya kan hin beekne baay'een keenya kan dadhabnu waa'ee fedha keenyaa fi fedha waaqayyoo wallaaluudha jechuudha. Yeroo mara fedhii keenya raawwachuu qaba jennee jireenya keenyatti hin dhimma. Garuu kan raawwachuu qabu fedhii waaqayyoo qofadha jechuudha. Yeroo wanti suni wanti nu yaadne wanti nu karoorsine tokko nu raawwachuu didu waaqayyoo irratti gungumna. Waaqayyoon gaddisiisna. Ani uumama kee miti jennee hanga waaqayyoon tuqnutti waaqayyoon baay'ee keenya gaddisiisna. Garuu wanti sun kan nuuf ta'uu dideef kan nu raawwachuu dideef fedhii waaqayyoo waan hin taaneefidha. Inni kun fedhii nuyi nama dadhabaate malee fedhii waaqayyoo miti jechuudha. Nuyi kana dhiisnee waaqayyoo irratti gungumuu dhiisnee yeroo wanta akkasii nu quunnamu irratti wanti nu yaadne tokko yeroo galma nuuf hin geenye irratti kun fedha waaqayyoo hin taane wanta ta'eedhaaf yaa waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Boritummoo fedhii kee ati naaf raawwadhu. Waan naa ta'u waan na barbaachisu ati arjummaa keenyaaf kenni jennee kadhachuu qabna. Amantii kamiyyuu akkaataa amantaa keessaniitti kadhachuu qabdu. Sanaan achi waaqayyoo irratti gungumuun hin barbaachisu. Baay'een keenya kanarratti illee abdii kutanna. Kana keessatti immoo fedhii waaqayyooti immoo kan kootu ta'a wanta jedhamu adda baasnee hubachuun beekuun sirriitti nu barbaachisa jedhee yaada. Akkasuma yeroo qorumsi tokko karaa namaatiin nutti dhiyaatu maaliif qorabna? Kana seexana natti ergi seexana kana mo'achuudhaaf seexana laphee namaa kanarra bulee natti erge seexana kana mo'achuudhaaf injifachuudhaaf maal gochuun qaba jennee karoorfachuu qabna. Kadhannaa gochuu qabna. Waaqayyoon waliin ta'uu qabna. Waaqayyoon kadhachuu qabna. Waaqayyoon waammachuu qabna. Yeroo immoo hayyamni keenya nu raawwachuu dhiise inni kan waaqayyoo raawwatuttis immoo kadhannaa keenyaan cimnee jabaannee itti fufnee carraa isa gara fuulduraa ilaaluu qabna, yaaluu qabna, socho'uu qabna. Maaliif gaafa wanti tokko nuuf hin raawwanne jireenyi keenya akka waan sa'aatii kanatti jireenyi keenya raawwatetti kan ilaallu baay'ee keenya jira. Jireenyi keenya sa'aatii kana bichaa akka ta'etti kan ilaallu kan hubannu kan fudhannu baay'ee keenya jira. Jireenyi yeroo kanatti ittuma fufaa jechuudha. Kanaafiyyuu jireenya kamiyyuu immoo otoo hin eegaliiniin dura waaqayyoon dursiisachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keessan kamiyyuu obboloota koo hundumti keenya hundumti keessanii waaqayyoon dursiisan. Baay'een keenya ofii keenyaa dhiibna wanta tokko milkaa'uu kan dadhabnuu fi waaqayyoon otoo irratti hin kadhatin ayyama waaqayyoo akka ta'u osoo hin gaafatin fuuneedhuma jirma wayii dhiibna jechuudha. Kana jechuun kan tuudhuma tabba hin sochoone wayii callistee dhiibuu wayii namatti fakkaata jechuudha. Garuu immoo isa hundumaa dhiibuu danda'u, isa dhiibbaa malee jissuu danda'u, isa nama milkeessu waaqayyo yoo dursiifannee fi yoo dursiisattan wanta sanaan milkaa'uu dandeessu. Dubbiin waaqayyoon beekamu wanta ta'eedhaaf mucaasaa kamiifiyyuu inni gara laafessadha. Yeroo sana waaqayyoo yoo dursiiste ayyamni waaqayyoo jireenya kee keessa sii galee sii raawwachuu danda'a. Manni waaqayyoo keessa hin jirre, jireenyi waaqayyoo keessa hin jirre, dadhabbiin waaqayyoo keessa hin jirre, dafqii waaqayyoo keessa hin jirre duwwaadha. Osuma namaa milkaa'eeyyuu yeroo marayyuu hirruu fi duwwaa ta'uusaan namatti mul'ata. Hirruu ta'uusaan namatti mul'ata. Kanaafiyyuu yeroo tokko nu buusu maaliif abdii hunna?
yeroo tokko nurraa fagaatu maaliif abdii kun? Abdatamaa kan ta'e, amanamaa kan ta'e Waaqayyoo fi Waaqayyo qofadha. Yoomiyyuu taanaan wanta Waaqayyo gaddisiisu hin godhin. Wanta Waaqayyoon ittiin sitti gaddu hin godhin. Wanta Waaqayyo ittiin sitti dheekkamu hin godhin. Namni si gateedhaaf hin gaddin. Garuu Waaqayyo qofti nama hin gatin. Kan nama gaddisiisuu qabu isa kam ture? Isa Waaqayyo nama gatu, isa Waaqayyo nama buusu, isa Waaqayyo nama dhiisutu nama gaddisiisa. Namni nama dhiisuun nama hin gaddisiisu. Namni kan yerooti. Waaqayyo garuu isa kan bara baraati. Jireenya ishee biyya lafaarraa osoo hin taane kan ishee samiirraati. Kanaafiyyuu baay'een keenya yeroo tokko dalga nurraa galu Waaqayyotti dudda qabuu barbaanna. Bakka jireenyi keenya wantuma nama san harka jiru wayii nutti fakkaata miti. Jireenyi namaa nama harka miti, Waaqayyo harka kan jiru. Atala sana Waaqayyoon qabachuu fi Waaqayyoon qabachuu qabna. Jalqaba immoo maaltu abdii nu kutachiisa? Abdii maaliif kutanna? Abdatamaan eenyudha? Waaqayyodha. Amanamaan eenyudha? Waaqayyodha. Namni Waaqayyoon qabu nama abdii kutatu ta'uu hin qabu. Kiristaanni tokko abdii kutachuu hin qabu. Abdiin isaa Waaqayyodha waan ta'eef, abdiin Waaqayyoo immoo mucaa isaa kamiyyuu hin qaanessu wanta ta'eedhaaf. Abdii kutachuudhaanii maaliif kana yaadna? Abdii kutachuudhaanii hanga lubbuu keenya balleessina jechuu maaliif yaadna? Maaltu kana fide? Balleessinee miti lubbuu koo nan balleessa jennee sammuu keenya keessatti yaaduun iyyuu cubbuu guddaadha fuula Waaqayyoo duratti. Akka waan lubbuu keenya balleessineetti ni gaafatamna. Lubbuu keenya balleessinee waan boqonnaa argannu nutti fakkaata miti. Abidda bara baraatiif lubbuu keenya ilaallu. Of ajjeesuun mataan isaa gubannaadha. Abidda ishee bara baraaf lubbuu keenya ilaallu. Yeroo har'aa jireenya ishee darbitu ishee biyya lafaa foon keenyaaf jennee qoramne lubbuu keenya ishee bara baraan jiraattu abiddatti maaliif gashina? Kanaafiyyuu itti yaaduu qabna. Kun mataan isaa cubbuudha. Waaqayyo hunduma keenyaaf nuuf dhiisu. Warreen kana yaannus hunduma keessaniif isiniif dhiisu hunduma keenyaaf. Kanaafiyyuu jabaadhaa. Abdii kutachuun tokko tasumayyuu hin barbaachisu. Abdatamaan Waaqayyodha. Deebii iddoo hoolmaa kee toshi. Iddoo hoolmaa keessan toshaa. Sirbarraa fagaadhaa. Addunyaarraa fagaadhaa. Iddoo qaldii jedhamee dubbatamurraa fagaadhaa. Yeroo sana namni sirba wajjin wanuma hin taane wajjin waan hin barbaachisne wajjin dubbii hafuurawwan ala kan ta'e kana wajjin kan oolu boriitu gaafa qoromsi tokko nutti dhufu muka qabannu dhabna jechuudha. Kan qabamnee kamtu nu kaasa? Inni nu qabannee jirru addunyaa wajjin jirra wanta ta'eedhaa fi wanta nu kaasu hin qabnu. Garuu Waaqayyo walii yoo ta'an yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo fi dubbii Waaqayyoon deddeebi'uudhaaf yoo yaadne yoo karoorsine yoo itti jiraanne jechuudha. Qorumsi yoo nutti dhufeyyuu hin qoramna garuu hin dhiibamna garuu kufuu hin dandeenyu. Yoo kufneef garuu Waaqayyo keenya nu kaasa isa wajjin jirra wanta ta'eedhaaf. Waaqayyo wajjin jiraatanii qoramuunii fi Waaqayyo irraa adda ba'anii qoramuun inniyyuu garaagaridha jechuudha. Jarriyyuu lama achumatti. Inni kun deebisaan siniif haa ta'u. Kanaafiyyuu bakka hoolmaa keessan toshaa. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo qofa dhaggeeffadhaa. Dhugaan isiniin jedha. Amantaa kamiyyuu tiyyuu amanaa. Garuu sagalee Waaqayyoo wajjiniin oolaa. Isa jireenya isinii laatu wajjiniin oolaa. Boriitu gaafa rakkattan isa ol sin qabu Waaqayyoo waliin oolaa. Isa sin hirkisuuf isa sin qabu isa waan hunduma irratti si wajjiniin ta'u beela keessan qofa keessan keessatti dhukkubaaf fayyaa keessan du'a keessan jireenya keessan keessatti ni wajjin ta'u wajjiniin oola. Namni Waaqayyo wajjiniin oolee hin badu yoomiyyuu hin jiraata. Dadhabina keessan keenya ilaallee Waaqayyo irraa hin fagaannu an akkas hin danda'u an akkas hin danda'u. No danda'an tokko hin jiru. Danda'u Waaqayyoo fi Waaqayyo qofadha. Eenyu keenya eenyu namaayyuu dadhabina keenya cubbuu keenya wajjin Waaqayyo waliin jiraachuu yaanna malee dandeenye miti. Silayyuu Waaqayyo koo kan dadhabootaati. Waaqayyo koo kan cubbamootaati sinumayyuu jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni koo abdii kutattan. Abdiin kutatina Waaqayyo waliin jiraadha. Jireenya keessan kamtiyyuu akka eebbifamu yoo barbaaddan Waaqayyoon dursisiisa. Waaqayyoon irratti kadhadhaa. Dura Waaqayyoon irratti kadhadhaa sana booda jireenya keessan eegaladhaa isa waliin kadhannaa keessanii wajjiniin jechuudha. Kanaafiyyuu yaadni koo har'aa kana fakkaata. Waa'ee abdii na kutachiisaa keessatti kana fakkaata jechuudha. Gara fuulduraatti amma nu Waaqayyo nuuf ibsee waan tokko wajjin dubbachaa deemna. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaafiyyuu al tokko waa tokko dubbachuuf kan sin dirqabsiisu wanta baay'eetu jira. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Namni Waaqayyoon qabu keessatti iyyuu hin badu. Namni Waaqayyoo waliin ta'e eessatti iyyuu hin badu. Kanaafiyyuu jabaadhaan isiniin jedha.
Kanaafiyyuu jabaadhaa. Inni kan biraa immoo abdii kan nu kutachiisu wanta xiqqoo fuutanii wanta guddaa gootanii irratti hin dhiphatinaa. Siniin jedhe yeroo darbe wanta xiqqoo fuunee yoo irratti dhiphanne wanta guddaan nutti dhufa. Hati wanta xiqqoo irratti dhiphanna osoo hin taane wanta kan akkamitti danda'e waaqayyoo waliin tahee qorumsa kana ofirraa fageessuu qaba. Jennee ishee hinjifachuudhaaf xaaruu qabna malee diina gammachiisuuf xaaruu hin qabnu. Dhugaa yeroo nu wanta xiqqootti dhiphannu wanta guddaan nama qaqqaba. Mee haadhi gaafa haartu dachaa ta'e manni itti keessa jirtu hundumtuu waanuma haarisitti dubbata waanuma haarisitti fida jechuudha. Hin haarinaa, hin dhiphatinaa. Yeroo dhiphattus dachaa ta'e dhiphinni itti sii dabalama. Garuu achi keessa dhaabbattee dhiphina xiqqoo sanas guddaas haa ta'u xiqqaas keessa dhaabbattee yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu jennee bakka guutummaadhuma keenyaan waaqayyotti yoo gammanne yeroo sanatti ati ifa baatee bilisa baateetta. Qorumsi sun sirraa fagaataa jireenyi kee gammachuu ta'a. Wanti si qaqqabu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf wanta xiqqootti gonkumaa hin dhiphatinaa. Wanta ta'u hundumattiyyuu hin dhiphatinaa. Wanta raawwatuuf ta'u hundumattiyyuu waaqayyo qofatti gammada. Waaqayyoon bichaa galateeffadhaa yeroo hundumayyuu.